Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Akiraa. Amma waan deemaa jiru oduu amma saffisaan nu bira ga'e akkasumallee toora feesbuukaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irraa arganneen kan isaan maxxansan wallatti waraanni deemaa jiraatu namni shanillee akka lubbuun darbanne kan dubbatanii akkuma argitan ibidda wallatti finxaaleeyyiin faannoo qabsiifte jabaatee itti fufeera. Guyyaa har'aa namoonni 5 galaafatamanii namoonni 7 jaboo madaa'aniiru. Waan ajaa'ibaati. Walloon adabuma maaltu itti murteeffame laata? Kun rasaasa reefka keessaa ba'e ijoolleen natti ergite jechuudhaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gabaabsanii kaa'aniiru. Kanaaf amma sa'a 3 duraa kan dhagahame. Kanaaf uummata Walloo kanatti waggaan yeroo hundumaa waraanni Oromoo banamaa fi deemamaa har'a gahee jira. Kun ammoo maaliif ta'e kan jedhu uummanni biyya kanaallee waan kana argaa jira. Mootummaan biyya kana bulchaa jirullee argaatuma jira. Arguu dhabee miti. Kuni furmaanni isaa kaayamuu qaba. Uummanni Walloo of danda'ee ofirraa of ittisuu yookaan immoo Oromiyaatti as deebi'u bulchiinsa naannoo sanii jalaa bahuu qaba. Kanaaf kana yoo hin ta'in uummanni kun gizee maraa diina kanaan ajjeefamaa, nyaatamaa, ilmaan isaanii itti gabbaraa biraa biratti darbaa jiru jechuudha. Kanaaf qabsoon haqaaf taasifamu itti fufee dhiibbaa uumee jijjiirama uummata keenyaaf agarsiisuu qaba jenna. Kanaaf uummata Wallootiif sagalee haa taanu sheer gochuudhaan daddabarsaa qaamota dhimmi ilaallatu bira akka qaqqabu uummanni keenya waliif sagalee akka taanu yaada jedhu akka ardii miidiyaa neetwoorkiitti dabarsina.